daawwattoota keenya kabajamoo amma faabirikaa midhaanii dhufnee midhaan kuntaala meeqa maatii meeqa maatii 1,760 nyaata yeroo gabaabaadhaaf gargaaru asirra dhaabbannee ergaa isinitti dhaammanna na dhaggeeffadhaa. Ergaa nuti dhaammannu gabaabaatti hongee bu'ee jechuun baala beelee jechuun tokkoon wanni isin hubachuu qabdan baala hin beelofne bala hongeetu gammoojjiitti bahe gammoojjiitti bu'e beela jechuun namni waan nyaatu dhabuu jechuu miti inni nyaatu quufuu dhabuu jechuudha mala yoo namni nyaata hin quufne beelli bu'eera naannoo sanatti gaafa sana nyaata iyyuu itti guuraa oltu hin ga'u gaafa sana amma immoo waan nyaata mullafa dhibee gumaata shanangibee tolenaa jettaniittu warri shanangibee guumaan gomma limmu akkasumas jimma geeraan waan bulchiinsi naannoon jimma karaa akka bulchiinsaatti karaa beellikee beelakooti kan jedhu naannoo gujiis haa ta'u yookaan naannoo booranaas haa ta'u yookaan naannoo leeqaatti rakkoo amma argame wajjin walitti qabatee haa ta'u qophii irra jiraachuu keessan nan beekaa itti naa jajjabaadhaa bakkaan nagaan isiniin jedha. Kan lammaffaa arsiin gaafatan. Arsiin yeroo ammaa kana keessa yeroo wal dhaqqabnu erga bona keessaa bonatti dabarfannee midhaan gahe achiyyuu nama as fidannee asirraa gaggeeffachuu hin dandeenya. Kanaaf yeroo rakkinaa kana naannoo arsii kanarraa dhiiroo akka arsii bahaa fi dhiyaatti wal qindeessee beellikee jecha tokkittii kana qofitti barbaadu. Beellikee beelakootii namni yeroo isin asirraa gadi buutanu makiinaa sarratti maxxanfatee rakkoon koo rakkoo keeti rakkoon kee immoo rakkoo kooti jedhu argu caalaa wali nama qubsu hin jiru. Waa tokkootu nu gochuu baaftanii afaaniin gabbaataniitu beellikee beelakooti ittansii jaraa abshir jettanii qofittiinuu kun nama keessaa waa caamsaa yeroon kun akka beelaametti nafa akka huqqatametti nafa akka rakkatametti nafa akkuma ganni boonaaf bakka jijjiiru. Kanaaf hawaasa keenya kabajamoo afran qalloo beellisi qoma hundatti bu'e yookaanis immoo akka baa Harargeettis immoo beela jira naannoo gama gadii sanaan amma dhufee ganda wantaa ga'utti gammoojjeetti gadi karaa shawaa barrii sanaani akka beelli bu'e beeyna. Kanuma wajjin immoo warri gamoolii warri magaalaa warri ciroo warri naannoo adda addaa jirtanu siikoof mandoo beellikee beelakooti gujii beellikee beelakooti madda walaabu beellikee beelakooti baa Harargee jedha achi makiinaa maxxanfatee deemu arguudhaa teenya yoo rabbi jedhe inshaallah akka dhuunfaattis arsiidhaa isa akkasi akkasuma warri gaafa aanaan beeltuu naannoo beeltuu baha baaleerraa jechuudha gaafa jarri ganda Sumaalee dhufanii gandarraa buqqaanii gandarraa immoo hin buqqaalu jedhee gadi achitti rakkatu sana warri shawaa keessaahuu Waliso ijoolleen galaan ijoolleen abbichuu ijoolleen ammayyaa isa gaafa sanaatiif galatooma arras immoo galata biraa isinirraa eegganna. Isa gaafa sana midhaan kumtaala 400 warri nutti kennattanii jennan achi isinii geessinee hawaasni sun arras isin galateeffachuu wajjiniin naannoo sanaa miti naannoon arra beela'e wanni isin beekuu qabdanu naannoo hongeeti amma hongee qofaa miti namtolcheen jira kan nuti harkaan oomishannee harkaan wal buqqaafne jira erga buqqaane immoo hamma duqqaanutti nun eegina hamma dhumutti namni nun eeginaati erga buqqaane hamma duqqaanutti nun eegina buqqa'uu bilqa'uu waawwaani kanaaf hawaasa keenya kabajamoo warri Walisoo warri abbichuu warri galaan warri gamanaa warri gama sanaa warri rabbiin jiidha isinitti kenne hawaasa keessan beellikee beelakootii jedhee makiinaa baanarii kana maxxanfatee achirraa gadi dhufuu gujiin isin eeggatti booranii karaa hongeen itti bu'e isin eeggataa jira akkasumas aanaan madda walaabuu keessaa immoo naannoon dalloo akkuma beekamu raayituutti aansee gama gadii sanaanii gammoojjii naannoo sanaa akkuma beekamu gammoojjiin itti bu'ee gariinis immoo wanti luqqisees gandarraa jechuudha akka qaamaatti fayyaa jiran malee akka lafaatti luqqa'aaras kana beela isaanii bira akka nu dhaabbattan nun kabajaaraan isin gaafataa nuti amma akka fakkeenyaatti midhaan nama 1,750 taatu waan isin nutti galatan fudhannee ka'aa jirra fudhannee deemaa jirra madda walaabuutti gad deemaa jirra rabbi nu gargaare hawaasa keenya biyya alaa leeqaan baabbilee afran qalloo Dibee shanan
kanan gibee akka magaalattis akka biyyaattis akkasuma warri Lubbaaboor jiidha keessa jirtani wal beeyna jiidha keessan kana yoo gamni tokko si jalaa gogogee jedhe waan tokko si qabu achi teessee gammaduu hin dandeessu jechuudha. Akka hawaasni keetti jiru yoo si agarsiise gudiin ajaa'iba jetta. Kanaaf hunda beeknu hundan dubbannu malee hundan dhiifnu kanas nu beekaa nu hubadhaa hawaasa keessan walii birmachuu aadaa godhannu kana keessa wanti hin barbaadu inni siikoo mandoo jiru leeqaa gargaara inni leeqaan immoo Lubbaaboo inni leeqaan immoo siikoo mandootti gadi ergata waa ofii bakka ofiitii waa qaba waan ta'eef wal keessa inni shanan gibee inni Lubbaaboor yoo inni ergatee jedhe waan kana hin tarkaanfanna inshaallah rabbi nu gargaare tarkaanfachuudhaaf immoo namni wal qabatee tarkaanfataa waliif birmachuun aadaadhuma keenya ta'uu wajjiniin immoo yeroo amma yeroo dirqamaa keessa jirra yeroo galiisi namni gaa wal dirqa yeroo rakkate wal dirqaa kanaaf waa gargaaraa turtanii warri biyya alaa hin dhabneerra hammuma qabu namni harka bare beela'a Oromoon akka jettu harka baran beela'anii kanaaf naannoon kun numa qaba isin qaba waan eegamu hin qabu jechuudha kan biraa akka qaama biraatti akka qaama mootummaatti immoo bakka nu dhayinetti nu gargaara bakka nu dhayinetti nu bira dhaabbadhaa isinis akka bulchiinsaattis xalayaa nu barreessuu keessatti akka eegareefitti deemaa jirra malee biyya isin eegaa jirtan keessaa amma deemaa jirrutti isin warri biyya eegaa jirtan hundi keessanuu nu eeguun isinitti dhaabbadha kan bira qabda erga. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asirraa. Maa inni eessa yoo gargaartu? Wanni guddaan jechuun barbaada. Kanattu dalloo mannaa deema malee kan Harar deemu jira. Jira kan Wallagga deemu jira. Kan Gujii deemu jira. Kan Gujiis jira. Kan Wallaggaas jira. Kan Baha Harargee deemus jira. Akkanatti nu hubadhaa. Kana dalloo mannaa deema malee akkan. Kanattu deema. Kanaaf namni waa bittan namni waa ajajjan iddoon irraa ajajnu bakka kana. Asii ajajanna yeroo hundumaa. Shaashamanneedha. Bakki jiru jechuudha. Shaashamannee. Abbaan faktorii as jira. Isaaniidha. Namni dandeettan hundinuu bakka kanatti nu ajaja. Asii nu ajajaa daakuu amma kana dhaqaati saanoo biraa jedha adiraashaa isaa isiniif kennina teessoo isiniif kennina teessoo isaanii kana yoo kennineefoo. Abbaan maal haa kennu? Kottuu kenni namicha abbaan baabirgaa silkii isaa isiniif ta'u bilbilee hamma kana jedhee akkaawuntii isaa irratti galchaa fi nummoo dhumnee feenee isinii galchuun nun dhibu isaan abbaa baabirkaati wanni jedhamu fedhe isiniif hagalu dubbiin bilbila inni amma isinii kennu irratti bilbiltu daakuu kumtaala tokko itti naa kenni kan keenya kophaa hin fudhannu dhiya fudhannu akkatti fudhannu magaazinii qabnaati magaazinii keenya keessaa magaazinii ni nu gumaachetu jiraati kan nu yeroo fidanne keessatti walitti qabannu kan nu yeroo makiinaa bakka adda addaatti arganne finnee keessa dhaabbannu mooraa isaa kana keessa jirra baay'ee nu gargaaraa ture bara darbesi ammas ittuma jira nus asuma dhufne adiraashaa isaa kanaan xaafii midhaan maali daakuu kumtaala hammana hidhaa isanuu ajajaa isiniin jedha an sagalee guddadhee fan isinitti ni gala waraabessi amma sagaleen ga'u yeroo itti leenca sodaachisa. Bilbilaan nuyi maa dhabuu danda'a. Akkan. Bareeda. Kanaafuu bakki kana iddoon irraa deemu kana kan Eessaahuu warri karaa leeqaatti ergaa jirtan harka nu jalaa abbattanii jirtu. Warri karaa leeqaa amma dura midhaan nu erganne ijoollee siikoo mandootu nu ajaja. Gaafa sana warra karaa leeqaatti erganne sana ijoollee siikoo mandootiyyuu leeqaatti nu geessaa nu gumaachaa jennaan midhaan hanga sana ammattiisaa keessanallee leeqaatti erganne. Warra leeqaarraa harki gabaabbatee jira maaliif akka ta'e hin beeknu iyyuu qofaa miti walis nu iyyisiisaa jechuu isinitti dhaammanna. Ijoolleen Jarman galatooma. Zalaalam Abarraa Tasfaa karaa Dr. Zalaalam Abarraa Tasfaa Finilaandii jira. Finilaandii irraa karaa isaatiin Dr. Zalaalam Abarraa Tasfaa abbaa walaloo jechuudha. Karaa isaatiin dhiyeessuu dandeessanii isaa wajjin kontaaktii wal godhaa. Deengaddaa manguddoonni siikoo mandoo namni afur isaa wajjin teessanii natti bilbiltanii
nu jajjabeessaati garee keessa sana nu jajjabeessa warra Awustiraaliyaatiin Ismaa'il ni gumaan ni kan kee jedha nu dammaqsa hawa riqicha taane ganna jara qabje kana yookaanis immoo rakkoo hongee jara qabje kana riqicha taane achi tarkaanfachiifnaa jechuu malee jiraachisan abbaa qaba rabbiin qabna inshaa Allah. Ulfaadhaa galatooma. Alayhi salaam wa rahmatullah.